Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Lafa jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jechaa akkuma barame har'as qophii tokkoon isiniif dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas seenaa ganamaa moggaasa magaalaa Finfinnee fi karoora daangaa bulchiinsaa jetti. Maqaan Finfinnee jedhu jecha Finnii fi Finnee jedhurraa kan dhufe yommuu ta'u, maqaa bishaan danfaa hora handhuura magaalattii keessatti argamuu irraa kan moggaafamtedha. Finfinnee maqaa seeraan beekamtii argattee fi maqaa seera durii jalqabee itti waamamtudha. Maqaan ishee kan biroo Shaggar yoo ta'u, jaalala magaalaa irraa qabanii fi bareedina yookiin miidhagina ishee irraa ka'uun kan moggaafameefidha. Finfinneen quubsama gosa Oromoo damee Booranaa ilmaan Tuulamaa kan qe'ee Tufaamunaati. Tuulama keessaa gosti guddaa fi hangafaa kan ta'e Galaantu irra jiraachaa ture. Inni lammaffaan naannoo Finfinnee kan jiraachaa ture ilma hangafa Oboo kan ta'e gosa Gumbichuu yoo ta'u, hanga kaaba Finfinnee naannoo Caancootti. Ilmaan Oboo Finfinnee keessa warra jiran lamaan keessaa Gullallee Oboo fi Gullallee Beeroodha. Inni sadaffaan immoo Ekaa Oboo kan jedhamu Galaan irraa gara kaabaa fi Gullallee irraa gara bahaatti laga qabbanaawaa yookiin qabbannaa har'aa irraa kaasee Finfinnee gara bahaa dhuunfatee hanga daangaa Gumbichuutti deema. Lafti Finfinnee jedhamu kun bara Milinikii kaasee quubsama waraanaa erga taatee booda gara magaalaa guddittii Impaayeraatti jijjiiramte. Oromoonnis bakka kana irraa buqqifamee gara kutaa adda addaatti faca'uu fi gosoota naannoo sana jiraatanitti makamee ture. Itti aansee bara Haayila Sillaasee Shaggar babal'achaa deemuurraan kan ka'e Oromoosni buqqa'uu fi godaanuun itti fufe. Fakkeenyaaf bakka Gootaraa jedhamuu fi warshaa simmintoo ture sun bosona dukkanaa fi leenci keessaa baroodaa akka ture maanguddoonni ragaa ni ba'u. Baruma mooticha Haayila Sillaasee kana naannoon Finfinnee kun Mannaagashaa Awuraajjaa jedhamaa ture. Finfinneen kantiibaan yaa bultu malee Awuraajjaa kana jala turte. Awuraajjichis akkuma qaama Finfinneetti ilaalamaa ture. Babal'ifannaan mootota bara Dargiis itti fufuun sirumaa hanga kiiloomeetira 125 ta'a jedhamee dubbatamaa ture. Oromoota buqqisuunis bara Dargiis itti fufee ture. Dabalataanis Shaggar karaa kibba dhiyaatiin jahan bachootiin daangeffamaa turte. Kana jechuun warra Finfinnee yookiin Shaggar keessaa gadi dhiibamanii naannoo sabbataa fi furii turan dabalatee jechuudha. Amma bara wayyaanis buqqa'uun Oromoo kan duraa caala karaa qindaa'ee fi qoratameen buqqisuun cimee itti fufe. Tooftaa maqaa misoomaa jedhuun gurgurtaa lafaa irraa maallaqa argachuuf jecha saba guddaa kana qe'ee abbaa isaatii buqqisaa turaniiru. Warra qabeenya qabanitti lafa maqaa liizii jedhuun gurguraa turani. Uummanni Oromoo lafa abbaa akaakilee irra jiraachaa ture kan irraa buqqa'ee biyya abbaa isaa keessatti orma ta'ee ture. Lafaaf qabeenya isaatti fayyadamuu hin dandeenye ture. Mirgi abbaa biyyummaa isaa irraa mulqame. Uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa gaaffii adda addaa qaba ture. Gaaffiiwwan gaafachaa ture hunda isaa humna qawween ukkaamsamaa ture. Dhimmi magaalaa Finfinnees akka deebii argatuuf qabsoon ilmaan Oromoo kutaalee hawaasa adda addaan finiinuu eegale. Mootummaan jijjiiramaa abbichuun hoogganamu erga aangootti dhufe as gaaffiin Finfinnee wal qabatu deebii argachaa dhufe. Isaan kaan immoo kallattii qabatanii jiru. Dubbiin ijoon hubatamuu qabu magaalaan Finfinnee kan Oromoo fi Oromiyaa akka taate seenaan ifatti kaa'a. Kanaafis dhimmoonni armaan olitti eeraman ragaadha. Finfinneen kan Oromoo taatus garuu Oromoo fayyadaa hin turre. Keessattuu uummata magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee jiraatan misoomaan walitti hidhuu keessatti amma illee dhimma xiyyeeffannoo barbaadudha. Kana malee hojiin amma hojjetamuuf karoorfame fayyadamummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf gahee olaanaa taphata. Gaaffilee uummata Oromoo waggootan hedduu ni deebisa jedhamee eegama. Daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godinaalee addaa naannoo Finfinnee jidduu jiru sirreessuuf deemuun kun waan sirriidha. Akka namoonni tokko tokko yaadanuu fi dubbatanitti dubbichi daangaa magaalaa Finfinnee fi godinaalee addaa naannawaa Finfinnee jidduu jiru daangessuuf akka ta'etti hololamuun sirrii miti. Dhimmichi kan ilaalamuu qabuu fi hubatamuu qabu magaalli Finfinnee fi naannawaan Finfinnee lachuu isaanuu kan Oromooti. Daangaa isa kamii kam waliin qooddannaa? Silaa lachuu kan Oromooti yoo. Dubbiin dubbii daangaa osoo hin taane bulchiinsaaf akka mijatutti daangessuu yookiin sirreessuuf yaadamee kan karoorfamedha. Fakkeenyaaf godinaalee Oromiyaa hundi isaanii bulchiinsaaf akka mijatuuf jecha daangaa bulchiinsaa mataa isaanii qabu. Godinni tokko isa kaan irraa waan adda itti bahu qaba. Akkasumas aanaaleen godinaalee Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii daangaa bulchiinsaa qabu. Aanaa tokko isa kaan irraa adda baasanii bulchuuf akka gargaaruuf yaadameeti. Sana malees godinaalee yookiin ardaaleen Oromiyaa hundi isaanii daangaa bulchiinsaa ganda yookiin araddaa biroo irraa adda itti bahan qabu. Kana jechuun egaa lafa bakka tokkoo kutanii qaama biroof kennuu yookiin nama bakka tokkoo bakka biraa geessu miti.
Yeroo lafnii fi namni bulchinu danate yookiin baay'ate bulchuuf gaaffii uummataa deebisuuf ni rakkisa. Rakkoowwan bulchiinsa gaarii dafanii deebisuuf ni dhiba. Uummanni bulchiinsi akka irraa hin fagaanne gochuuf gargaara. Kanaaf uummanni godinni nurraa fagaatee nuuf cabsaa yookiin bakka lamatti nuuf qoodaa jedhee kan gaafatuuf. Gaaffiin anaas akkasuma. Mootummaanis gaaffii uummataa deebisuuf jecha godinaalee fi aanaalee gurguddoo yeroo bakka lamatti qoodu argina. Kun egaa bulchiinsaaf mijeessuuf malee daangaa qoqqooduuf akka hin taane hubatamuu qaba. Daangaan bulchiinsaaf akka mijatu gochuun uummataafis ta'ee mootummaaf faayidaa hedduu qaba. Gaaffiin uummataa salphaatti deebi'a. Keessattuu Finfinnee fi naannawaa ishee waliin misoomsuuf waliin guddachuuf gargaara. Egaa karoora daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godinaalee addaa naannawaa Finfinnee kana sirreessuuf mootummaan federaalawaa, mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee sadi ta'anii raawwachuu qabu jenna. Sadan isaanii akkaataa heerri biyya keenyaa eeyyamuu fi heerri naannoo Oromiyaa ol kaa'een akkasumas qajeelfamni dambii fi seerri bulchiinsa magaalaa Finfinnee jedhuu fi eeyyamuun raawwatamuu qabaan dhaamsa keenya. Waan nu hordoftaniif galatooma isiniin jechaa hamma qophii biroon walitti deebinutti nagaaf nuun turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.